Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oroo Istuudantii arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa kurnaffaa yuunitii jaffaa paartii jalqabaa irraa waliin ilaaluu dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nuuf faana bu'aa affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessu isiniin jecha gartee warreen maatii chaayinaalee keenyaatti hin dabalamin barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa notifikashin beelii olii irra yoo kaayatan maakiroo sakandii keessatti barumsi isin bira dhaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf gartee warreen gartee barumsa keessan hordofuu barbaadan yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaadha. Ammallee warreen yaada naaf barreessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha arraammoo yuunitii jaffaa irratti wanni waliin ilaallu humans and the natural environment is the interaction kan jedhu jechuudha. Kanaaf gartee wal fudhannaa yookaan wal qunnamtii yookaan interconnection yookaan interdependence yookaan relationship jechuudha. Hariiroo yookaan ilma namaatii fi naannoo uumamaa jidduu jiru kan jedhu bal'ina isaatiin diteeyilii gartee waliin ilaalla. Kanaaf gartee barattoonni viidiyoo laayik gochuu hadaraa biran irraanfatinaan isiniin jaa. Kanaaf gartee overview of the global populations and the changes kan jedhu jechuudha. Overview of the global population akka addunyaatti gartee view hogguuniif gartee ilaalcha keessa galchinu lakkoofsa baay'ina uummata addunyaatii fi gartee global populationiin change jijjiiramni yookaan lakkoofsa baay'ina uummata addunyaa irratti today current problems of the world is the increasing number of the population yookaan addunyaa har'aa teenya keessatti wanni rakkoo guddaa tahee dhufee jiru guddachuu lakkoofsa uummataati. Yookaan daangaa dabruu lakkoofsa uummataati jechuudha baay'inaan. Kana jechuudha rakkoon addunyaa tanaa kanaaf isa kana bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha as jalatti jechuudha. The population changes in different size of the population from the beginning of the end of the certain period. Population change jechuun bari yookaan gartee equations of the population akka gartee nuti Afrikaa keessatti ilaallee jechuudha. Kanaaf gartee population change jechuun bara saayiziidha yookaan gartee size of the population from the beginning yookaan gartee indi takkarraa yookaan gartee saayizii uummanni gartee jalqaba tokkaa fi xumura yeroo takkaa irratti argamsiisu jechuudha. Jijjiirama haa jennu jechuudha. Change yookaan uummanni jijjiiramu jechuudha bakka. Population change jechuun fedhu haa irratu, fedhu haa du'u, fedhu haa dabalu, changes jijjiiramuu bakka lakkoofsa uummataa jechuudha. Fedhu hanga duraan irra haa xiqqaatu, fedhu haa dabalu. The population change is the change of the population at the beginning times at the ends. Gartee hanga yeroo jalqaba takkaa fi xumura takka irratti waan arginu takkaa jechuudha. Kanaaf the changes in the population as the change of the composition of the population because of the birth days and the sex ratio of the life expectancy migration. Isaan kanaga wantoonni qaama yookaan uummataa irratti yookaan komponentoonni yookaan gartee qaama uummataa irratti jijjiirama fiduu danda'an jechuudha. Yookaan qaamota gartee dhiibbaa uummata irratti fiduu danda'an jechuudha. Jijjiirama lakkoofsa uummataa irratti kan fiduu danda'an isaan kana. Barzis dhalachuun lakkoofsa baay'ina uummataa ni dabala. Deezis ni hir'isa. Isaan kunis sex ratioon akkasumatti gartee life expectancy hammi jireenya nama tokkootii fi migration kan jennuun kun gartee isaan kun component of the population ta'anii yookaan jijjiirama lakkoofsa uummataa irratti hir'isuu yookaan da'uu keessatti gartee gumaacha guddaa qaban. Meanwhile, population grows, it is increasing in the numbers of the individual population. Population grows jechuun ammoo increase the individual namni dhuunfaa tokko dabalamuudha. Fedhu haa itti galu, fedhu haa dhalatu. Namni tokko dabalamuun biyyatti population irraa maal jechuudha increasement of the population yookaan the population grows jennaan jechuudha. The two factors that is involving the increase in the numbers of the individuals in the populations yookaan faktoroonni lama lakkoofsa nama dhuunfaa kan ida'uu danda'an ni jiran. Isaan keessa fertile birth yookaan dhalachuu jechuudha. Immigrations yookaan galuu biyya takkatti galuu jechuudha. Godaantee biyya takkatti galuun dhalachuunii fi gartee immigrationiin gartee ayi qabu kun jechuudha. Ii qabu immoo maal jechuudha godaanuudha. Yookaan kun ayi qabu immoo immigration kan jennuun kun ammoo maal jechuudha biyya takkatti immigration godhu jechuudha. Keessatti biyya takkatti galuu isaan kun gartee faktoroota increase godhan keessaa on the other hand gama biraatiin mortile yookaan du'aa fi immigration imaluun biyya takkarraa kan gartee lakkoofsa nama uummataa decrease kan godhanidha. Individual person nama dhuunfaa tokko biyya takkarraa keessatti kan hir'isanidha jechuudha. Understanding those issues is the different special skills of the location, national, regional, and the global scale. Isa kana understanding hubachuun the changes jijjiirama yookaan different special scaleota adda addaa kan jiran locally haa ta'u, nationally haa ta'u, regionally haa ta'u, global scale is a very important planning dha. Lakkoofsi baay'ina uummataa gartee localitti haa ta'u, akka biyyaatti, akka biyyattiitti, akka addunyaatti akkamitti lakkoofsi dabalu jira moo hir'atu jira jennee understand godhuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Therefore, understanding the global population trend is anticipating the demographic change to come. It is crucial to the achievement of the global
countries, regions in the global communities. Kana jechuun bara therefore understanding global population hubachuun lakkoofsi baay'ina uummataa trend isaanii yookaan direction isaanii lakkoofsi baay'ina uummataa kun ida'u jira moo gartee hir'isuu jira jennee anticipating yookaan xiyyeeffannaa keessa galchinee demography yookaan change jijjiiramuu lakkoofsa baay'ina uummataa hubachuun karshaal wanta murteessaa fi achievementidhaaf milkaa'ina jechuudha. Development goalii yookaan gartee country of regions in the global kan qabatan keessa kanneen akka sustainability development guddisuu keessatti yookaan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa jijjiiramu jiru kun hangam takka jijjiiramu jira. Lakkoofsi baay'ina uummataa hir'atu jira moo jijjiiramu jira inni understand goonee qorachuun one of the such as maal jechuudha 2030 agenda of the sustainability development dhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The 2030 agenda is emphasized xiyyeeffannoon gartee agenda yookaan bara 2030 kun wanni inni nu garsiisu centers of the sustainability development yookaan guddina itti fufinsa qabuudha nu argisiisa jechuudha. Akkuma gartee boqonnaa dabre keessatti waliin laalletti jechuudha. Population trend is observed over the past few decades. A point of the substantial is progresses made of the toward the several sustainability development goals of so far. Population gartee trending yookaan gartee lakkoofsi dhiibbaa qaba jechuudha. Lakkoofsi uummataa yookaan gartee directionin lakkoofsa uummataadha. Guddina kana irratti maal qaba jechuudha. Progresses fooyya'insa guddaa fidee jira. Sustainability development irratti lakkoofsi baay'ina uummataa lakkoofsa guddaa fidee jira. Example mee fakkeenyaaf reducing mortality daa'imman gartee mortality du'a xiqqeessuu jechuudha. Particularly among the children daa'immanii fa'aa duuti daa'immanii waggaa shanii gadi akka xiqqaattoo fi access to the sexual akkasumatti haadholiin du'a irratti gartee da'umsa irratti akka hin duune gartee reproductions of the health gartee akka reproduction akka gartee centeriin yookaan gartee iddoon gartee fayyaadhaa buufanni fayyaadhaa akka babal'atu gartee akkasuma population policies family planning programidha jechuudha. Kanaaf gartee sustainability development yookaan guddinni yookaan gartee itti fufinsa qabu dagaaguu keessatti gartee akkuma gartee gooliiwwan 17 isaa keessatti waliin laalletti as keessattis gartee du'a daa'immanii xiqqeessuu fi du'a haadholii xiqqeessuu fi gartee tajaajila fayyaa babal'isuun milkaa'ina argamsiisee jira. The recent demographic trends in different countries in the regions of the world is the challenge of the sustainability development. Arraan tan ammoo hogguuniif ilaalla recent country biyyoonni tokko tokko gartee challenge yookaan rakkoo itti ta'anii jiranii jechuudha. Guddinummaan kun akka hin milkooyneef gartee for example fakkeenyaaf country experience of the rapidly population growth most of the which is the sub-Saharan Africa must be provided schools of the health cares and the growing numbers of the children and ensuring education and employment opportunity increasing numbers of the young. Kana jechuun bar for example amma fakkeenyaaf hogguuniif ilaalla biyyoota akka gartee Afrikaa keessatti rapidly biyya gartee uummanni saffisaan itti dabalu jiru most irra caalaan isaanii biyyoota saharaa gadiiti jechuudha. Sab saharaa must be provided maal barbaadan isaan kun bana barumsaa barbaadan tajaajila fayyaa bal'aadha barbaadan gartee health care to growing the numbers of the children akkasumatti gartee educationidha barbaadan ammas barumsa barbaadan employment carraa hojii barbaadan increasing numbers of the young namoonni si waan dabalaa jiraniif jechuudha. Kanaaf gartee haala fooyya'insa yookaan sustainability development guddina itti fufinsa qabu irratti isaan kun rakkoo qaba akka qabaatan beekuu qabna. Countries where the population grows biitii gartee population gartee grows slowly suutaan guddatu jiru lakkoofsi baay'ina uummataa prepared educate healthy fayyaa gaarii hirkatti akkasumatti increasing proportions of the older personidha qabdi yookaan life expectancy hanga umriin nama tokko kan dheeraa tuute jechuudha. Namni baay'ee guddataa jechuudha achi keessatti. Kanaaf gartee biitii lakkoofsa baay'ina uummataa xiqqaa qabdu milkaa'ina guddaa qabdi. Kanaafuu gartee lakkoofsi baay'ina uummataa dhiibbaa kan godhuudha guddina itti fufinsa qabu irratti jechuudha. Those and the other challenge can be addressed the part of the anticipating future demographic trends incorporating that is the information into the policy of planning yookaan gartee kanaafu planning yookaan policy yookaan imaammata baafachuudhaaf demography yookaan gartee future gartee lakkoofsa baay'ina uummataa challenge isaan fidan other challenge yookaan addresses akka ta'uuf gartee plaanii lakkoofsa baay'ina uummataa qorachuun baay'ee barbaachisaadha. Slave trade and the colonization and the spread of the deal in this is gartee akkasumatti slave trading colonization akkasumatti gartee dhukkubni babal'achuun Awurooppaa keessatti gartee akka uummanni stagnant ta'uu godhee jira. Uummanni gartee akka gartee lakkoofsi baay'ina uummataa hin guddanne godhee tursiise. Ammaa miti beeka African experience stagnant gaafa inni ta'e bara 1500 fi hanga bara 1900 jechuudha. Bara 1500 hanga bara 1900 gaafa slave trade dha jechuudha. Jaarraa 16ffaa fi hanga jaarraa 20ffaa jidduutti lakkoofsi baay'ina uummataa baay'ee hin guddanne jechuudha.
Kanaaf it is population size is increased. Ummanni gartee waggaa kana jidduutti nama eegabicha dabale. Miliyoona 20 bichaatiitu hanga miliyoona 20 irraa gara miliyoona 80 bitti ol dabalee jechuudha waggaa kanatti jechuudha. Kanaaf gara miliyoona 100 takkaatti hanga kanatti ol dabalee jechuudha. Meeqa dabalee jechuudha? Saayiziin isaanii baay'ee xiqqaate jechuudha. Population size increasing ni dabale by only 20 million people from laal miliyoona meeqa bicha dabale waggaa kanatti miliyoona 80 ture gaafa gartee jaarraa bara 1500 dha. Bara 1900 tti miliyoona 100 takka ta'e miliyoona meeqa bicha dabale miliyoona gartee 20 bicha dabale. Kanaafu it is stagnation jennaan jechuudha. During the stagnations of the during this is the stagnant number of population jennaan jechuudha. Kanaaf maaltu jira jechuudha. Slave trading is maariif nama miliyoona gartee nama miliyoona 18 12 ol baasee jennee akka gartee ilaalletti jechuudha. Kanaaf gartee inni kun baay'ee gartee kan stagnation godhe ture. Meanwhile during the period of the population size of the other regions of the Asian, South America, Northern Americans increased 5 fold. Kana jechuun gartee taa'ullee gartee biyyoonni akka Asiyaadha, South Americaadha, Northern Americaadha akkasumatti increased 5 folds gartee biyyoonni kanaa kun gartee kan akka Asiyaa ta'u South America kun baay'ee lakkoofsi isaanii gartee haala gartee itti fufinsa qabuun gartee kan tasgabbaateedha jechuudha. Kanaaf diinagdee isaaniitti wajjin jechuudha. Kanaaf gartee the 20th century jaarraa 20ffaa keessatti jechuudha. The 20th century is the witness that the demographic exploitations of the developing world between the bara kanaa fi bara 1900 fi akkasumatti bara 1980tti all developing regions including sub-Saharan Africans experience high population growth tan qabdu yeroo sanitti gartee demographic ummat keessaafu biyyoota guddataa jiran jechuudha. Jaarraa 20ffaa keessatti jechuudha. Demographic biyyoota guddataa developed osoo hin taane developing yookaan biyyoota guddataa jiranii gartee baay'ee kan fiigeedha jechuudha. 1900 booda baay'ee deemee jechuudha. Sub-Saharaa Afrikaa keessatti eega gartee slave trading dhiifamee jechuudha. In the particular the sub-Saharan African populations is kept increased ta'uu eegalee jechuudha. Guddachuu eegale. As a result of population sababa gartee guddachuu lakkoofsa baay'ina uummataa kanarraa kan ka'e stood 2% 18 gartee per years of the average. Namni hangam takka dabalama jechuudha. Parsantii 2 gartee 8tu waggaa dabalamaa jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa sub-Saharan Afrikaa biyyoota Afrikaa sub-Saharaa gadii keessatti jechuudha. The three major sub-Saharan Africans biyyoonni Saharaa gadii gurguddoon gartee kan Saharaa gadii kan jennu kun bar Easterni kan jennuun biyyoota Easterni Afrikaa akkasumatti gartee Central Afrikaa fi Western Afrikaadha jechuudha. Easterni Afrikaa kan jennuun gartee tanuma akka biyyoota teenyaa kana jechuudha. Baha Afrikaa keessatti gartee Ugaandaa, Tanzaaniyaa biyyoota 11 akkasii jira miti. Baha Afrikaa kan jennuun kana jechuudha. Keeniyaa kan jennuun akkasumatti Itoophiyaa, Eertiraa akkasumatti gartee Jibuutii kan jennuun kana keessatti jechuudha. Akkasumatti gartee Central Afrikaa kanneen jennuun kanneen akka Koongoo jira. Kanneen gartee baha jiddu ta'an Afrikaa jiddu galeessaa jiran jechuudha. Kanneen Western Afrikaa kan jennuun kanneen akka gartee qarqara Afrikaa keessatti jiran West Afrikaa warreen gartee Senegaal fa'aa jira jechuudha. Akkasumatti gartee Giinii fa'aa jechuudha. akkasumatti gartee isaanan sanbaanaa jechuudha. Isaan kana keessatti baay'ina sirriitti dabalee jira. Representii dhabaate parsantii gartee 93.5 kan dabaledha jechuudha of the populations of the continent tana keessatti gartee baay'inaan bara 2015tti lakkoofsi baay'ina uummataa sirriitti dabale. It is the period of the between bara 1980 hanga bara 15 bara 2015tti jechuudha. 1980 hanga 2015tti jechuudha. They had high rate of the population in amma parsantii meeqa siqee jechuudha. The growth of the isaanii jechuudha. Gara parsantii 2.9 gartee eessatti Eastern Asiaatti akkasumatti gartee Central Asiaatti parsantii 3.0 akkasumatti gartee parsantii 2.7 per years average of the particularly hanganaan dabalee jechuudha. During the same period is low rate of the population growth was observed in the southern regions of the Africa rates of the growth laalamma yooniif gartee Afrikaa kaaba Afrikaa kibbaa bira deeyne South Africa yooniif deeyne low rate of the population growth sadarkaan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa guddachuudha. Ichi keessatti parsantii takka tuqaa 8 jechuudha. Xiqqaadha jechuudha. Kan biyyoota gartee East Africa fi Central Africa fi Western Africa irra xiqqaadha jechuudha. Kanaaf hence is by mid of jiddugala bara 2015 kunitti gartee the sub-Saharan Africans population as estimated by gartee biyyoonni sub-Sahara Africa gadi kan Easternidha kan gartee Eastern Africaadha Central Africa fi Western Africa walumaa galatti gartee namoota miiliyoona 962 qixxaanii turanii jechuudha. Bara jiddugaleessa bara 2015 jechuudha. About the times is bara 1900 jechuudha. 00
the levels. Now the total populations of the continent arran tanamo biyyoonni kun ammoo meeqa callala bara kudha jiddugala bara 2015 namoota miiliyoona 962 kan turan ammaan tanaa tanammoo namoota miiliyeena 100 miliyeena takka tuqaa sadii jechuudha. Miliyeena 100 takka tuqaa miliyeena 100 tuqaa sadii jechuudha. Yookaan miliyeena takka tuqaa sadii jechuu dandeenya. Miliyeena 900 masitti 100 guuteeti tuqaa sadiitti daamtee jechuudha. Kanaaf baay'ee kan dabalee annual reetiin isaanii meeqa ta'e jechuudha 2.4%dhaan dabalee jira jechuudha har'aan tana yooniif ilaalle Eejiyaa faaniif ilaalle biyyoota Eejiyaa most of populations in the world akka addunyaatti biyyi sadarkaadhaan gartee lakkoofsa baay'ina ummataatiin takkaffaa irratti argamtu ardii Eejiyaati parsantii 4.68 qabdu biliyoona lakkoofsa ummataatiin lakkaa'amtu akkaawuntiin siidhaa bara gartee meeqa jechuudha parsantii lakkoofsa baay'ina ummata addunyaa waliigalaa keessaa parsantii 99.5 gartee ummanni siidhaa bara 2020 keessatti kan qoratame itti keessatti argamaa jechuudha parsantii 59.5 lakkoofsi baay'ina ummata addunyaadha. Kanaafuu addunyaa irraa lakkoofsa baay'ina ummata takkaffaa irratti kan argamtudha jechuudha. Ardiin Eeshiyaa Afrikaan ammoo second largest akka addunyaatti lakkoofsa baay'ina ummata sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu yooniif taatu biliyeena takka tuqaa 37 qabdii jechuudha. Isin ammoo biliyeena 4.68 qabdii jechuudha. Kanaaf gartee oor yookaan gartee biliyoona akkasumatti gartee Afrikaan lakkoofsa baay'ina ummata akka addunyaa keessaa parsantii 17 namni biliyoon parsantii dhibba keessaa parsantiin 17 lakkoofsi baay'ina ummata addunyaadha Afrikaa keessatti argamaa jechuudha. Kanaaf only those is the two continents have the considering 1 billion people limestone qaba. Kanaafuu biyyoonni lamaan kun lakkoofsa baay'ina ummataatiin baay'ee kan beekamanidha jechuudha. Eejiyaa fi Afrikaan gartee together waliigala lakkoofsa baay'ina ummataa gartee parsantii 77 jechuudha lakkoofsi baay'ina ummata addunyaa namnoonni parsantiin dhibba keessaa parsantiin 77 Eejiyaa fi gartee Afrikaa keessatti argamti jechuudha. Kanaaf gartee Awurooppaa yoo fudhanne amma biyyoonni Awurooppaadhaa miliyeena gartee miliyeena 748 jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa kun guutuun isaanii jechuudha. Kanaaf gartee parsantii 9 bichaadha qabanii jechuudha. Parsantii 9 bichaadha qabanii jechuudha lakkoofsa baay'ina ummata addunyaa keessaa parsantii 9. Noorዘርni Ameerikaa fudhanne ammoo miliyeena gartee meeqa jechuudha 597% torba bichaadha qabanii jechuudha. Akkasumatti gartee yoonii fi endesa saawuzarni Ameerikaa yooniif ilaalle jechuudha. The second last populated continent is gartee lakkoofsa baay'ina isaanii meeqa bichaadha jechuudha miliyeena 434 bichaadha jechuudha. Saawuz Ameerikaan gartee kibbaadha jechuudha. Inhabitaantiin si gartee parsantiidhaan yogguuniif ilaalle lakkoofsa baay'ina ummata addunyaa keessaa parsantii 5.3 jechuudha. Kanaaf Ooshiiniyaa faayo furanne amma gartee parsantii 43 jechuudha. Biyyattii Ooshiiniyaa tan jennuun gartee biyya odala qalloo yookaan gartee Ayizilaandiidhaanis yaamuu dandeenya. Ooshiiniyaa hogguuniif jennuun biyya galaanaa jaamtii jechuudha. Kanaafuu gartee biyyattiin Awustiraaliyaan gartee namoota miliyeena 43 bicha qabdi jechuudha. Smallest continent addunyaa tana keessaa parsantii takkaa'uun qabdu jechuudha. Laalisiin parsantii duwwaa tuqaa 55 lakkoofsa baay'ina ummataatiin kaayamtee jirti jechuudha. Kanaaf the continent by the populations lakkoofsi baay'ina ummataadhaa gartee raankiidhaan takkaffaa irratti Eeshiyaa addunyaa irra tokkoffaadha. Lammaffaa irratti gartee akkasuma gartee Afrikaadha. Sadaffaa irratti gartee akkasuma gartee Awurooppaa afuraffaa irratti gartee akkasuma Noorዘርni Afrikaa shanaffaa irratti akkasuma gartee Saawuzarni Ameerikaadhaa fi gartee akkasumatti gartee Ooshiiniyaan itti aantii jechuudha. Kanaaf gartee raankii yookaan sadarkaan isaanii akkaataa wal caalmaatiin asirra gadoo kaayamee jira jechuudha. Asirratti gartee bara 2020tti lakkoofsi baay'ina uummata isaanii hangana ture. Asitti ammoo gartee bara 2020 takkatti lakkoofsi baay'ina isaanii hangana ture. Asitti ammoo parsantiidhaan hangan takka ture jechuudha. Asitti immoo neet cheenjii yookaan jijjiirama isaanii irratti kan jiru kan lakkoofsi baay'ina uummataa irratti jijjiiramni jiru. Kan kaayamedha jechuudha. Asitti ammoo maaltu kaayame jechuudha reetiidhaan yookaan parsantiidhaan kan kaayamedha jechuudha. Reetii isaanii jechuudha kan kaayamedha jechuudha. Asiin gartee kanaaf isaan kun haala kanaan akkanatti lakkoofsi baay'ina uummataa giraafii tanarra laaltaniituma dubbistanii jechuudha. Tana ijimaan jechuudha. Kanaaf the highest growth in the world populations over the past continent is largely the result of the advances in the modern medicines in the improvement of the living standard. Kana jechuun bar lakkoofsi baay'ina uummataa saffisaan guddachuun addunyaa irratti wanni fide highest growth saffisni guddaan wanni irraa dhufe gartee waggoottan dabran keessatti advancement fooyya'insa yookaan gartee modern medicine fayyaatu dhufe fooyya'insa akkasumatti gartee living standard yookaan sadarkaa jireenya isaaniitiitu dabalame akkasumatti gartee fayyaan isaaniitis maal taate jechuudha improvement of the health irraa kan ka'e lakkoofsi baay'ina uummataa dabale significantly reducing infant daa'imman gartee duuti daa'immanii xiqqaachuu irraa kan ka'u lakkoofsi baay'ina uummataa addunyaatti dabalame
children's akkasumatti gartee maternal indammoo gartee mortalitiin akkasumatti gartee duuti daa'immaniitiif dhabamuun duuti haadholii gartee du'uu dhabamuun duuti haadholii gartee tan da'umsarratti akka hin duune ta'uun contributions to the increasement isnaan kun gartee guddina kan fidanidha akkasumatti life expectancy dabaluu jechuudha jireenyi umriin nama tokkoo dheerachuun jechuudha kanaaf this is the turn increasing world population isaanan kun gartee result yookaan bu'aawwan gartee lakkoofsa baay'ina ummata addunyaatti dabalaman jechuudha ni beekamu jechuudha humans and the environment relationship kan jedhu jira jechuudha kanatti aanee gartee hariiroo ilma namaatii fi naannoo uumamaa jidduu jiru kan jedhu jechuudha kanaaf gartee environment is as defines as the surrounding the conditions is which persons animals plants live or operate in ja kana jechuun bar environment jechuun naannoo jechuun is defines as the surrounding yookaan area tokko gartee conditions haala gartee persons namni tokko yookaan gartee bineensi tokko yookaan biqiltuun takka keessa jiraatu takka jechuudha iddoo gartee surrounding naannoo gartee lubbu qabeeyyiin tokko keessa jiraatan jechuudha it is refers to the external factors affecting the organism idhaan kan nu argisiisudha jechuudha refers to all of the external factor yookaan gartee affecting bikka gartee organismonni gartee irratti jiraatanidha jechuudha therefore environment is a multi-dimensional system of the complex yookaan wantoota walxaxaa yookaan wantoota baay'eetu naannoo keessatti jira jechuudha complex kan ta'an relationship kan hariiroo wajjin qaban jechuudha continue state of change kanaafuu kan haala jijjiiramaa itti fufinsa qabuun jiraatan hedduu jira jechuudha the objectives of the human interactions within the environment is satisfy human being is increasing needs kana jechuun the objectives yookaan gartee kaayyoon jechuudha the objectives of the human beings yookaan kaayyoon ilma namaa akkasumatti maal gochuudha interactions within the environment naannoo isaatii wajjin wal fudhachuudhaaf akkasumatti gartee satisfy gammachuu yookaan gartee tajaajila isaa argachuudhaaf naannoo isaa irratti hirkaa ilmi namaa needs wanta isa barbaachisu argachuudhaaf ilmis namaa naannoo uumamaa irratti hundaa in order to satisfy yookaan gartee wanni inni gammachuudhaaf barbaade yookaan needs fayyadamuudhaaf the relationship existing between human being and the environment to way gartee maal jennaan jechuudha to way or the reciprocal yookaan direction yookaan gartee hariiroo gartee irraa if danda'uu hin dandeenye bakka tan irraa if qabee jiraachuu hin dandeenye takka wajjin qabaa jechuudha walitti hidhaminsa wajjin qabaa jechuudha ilmi namaa naannoo isaatii wajjin jechuudha kanaaf that is the human beings and the environment is affect of each other kanaafuu ilmi namaatiif naannoon gartee dhiibbaa walirratti geessisan however ta'ullee the roles of the human being interactions is especially how humans is affect the environment was understood differently in the different time ja kana jechuun ta'ullee gartee rooliin yookaan gaheen gartee ilmi namaa naannoo irratti gartee wal fudhachuudhaaf godhu how humans is affect akkamitti ilmi namaa naannoo irratti dhiibbaa godhe environment isaa irratti jechuudha naannoo jireenya isaa irratti understand it karaa adda addaatiin gartee hubatamaa jechuudha differently and different time yeroo adda addaa karaa adda addaatiin ilaalamaa jechuudha the different theories karaa yookaan gartee haalota adda addaa yookaan yaadota adda addaa jira jechuudha gartee put is forwards and explains to the roles of the human being and the human environment interactions yookaan gahee gartee ilma namaatii fi akkasumatti gartee interaction yookaan wal interdependence yookaan wal fudhannaa ilma namaatiif naannoo uumamaa irratti kan jedhu haalota lama yookaan teoriiwwan lama yaada gurguddaa lamaatu lafa kaa'amee jechuudha those two most important theories isaan lamaan kun maal jechuudha it is the environmental determinism and the environmental possibilism kan jedhu jechuudha kan gartee environmental gartee determinism use the idea that is the natural environment is influencing factors on humans modes of life kan jedhu jechuudha kana yoon lafa kaan the idea that is the natural environment is influencing factors on the human being kan jedhu kun ammoo jarri kun ammoo warri possibilism the human being is the master of the environment that is adjusted to the benefit or isa murteeffachuu danda'a jechuudha yookaan decisions to the ability to the change of the environment jaan jechuudha ilmi namaa dandeettii yookaan naannoo irratti haaluma gabaabaadhaan jechuudha environmental determinismiin yookaan naannootu dhiibbaa namarra godha kan jedhuu fi environmental possibilismiin warri isa kana yaadatu kan ammoo theory kana warri dhiyeessan naannoo irratti ilma namaa miidhaa godha kan jedhu yookaan naannoo irratti namni gartee naannoo isaa namaa murteeffata kan jechuudha environmental determinism kan jennuun kun the idea that is the natural physical environment na haalli uumamaa shaped kan godhuudhaa fi creator culture adda addaa kan uumuu fi other world the interaction yookaan gartee environmental essentially wantoota barbaachisaadha naannoo keessatti akkasuma detectives and the cultural it is doctorians that is assert the economic growth yookaan gartee haalli kun doctorianii yookaan barsiifamni gartee environmental determinism jechuudhaan bara 19
jaarraa 19ffaa keessa gartee saayinsistootaan dhiyaate kun akka jirutti economic growth guddinni diinagdeedha and other activity of the human beings gochi dhala ilma namaa kamiyyuutu control kan godhu naannootu irratti hundaa'aa isa kana naannootu dhiibbaa namarra godha jechuudha lafa kaanii jechuudha guddina ilma namaatiif guddinni diinagdeetiif gochi ilma namaa kamiyyuutu naannoodhaan gartee dhiibbaan irra geessifamaa jechuudha lafa kaan this is view is commonly the gartee propaganded by the European gartee propagandota Eurooppaatiin bara 19ffaa keessatti kan kaafame yooniif ta'u however ta'ullee the view of the human activities are the governed human activity kan jiru tokkotu mul'ate mas by the environment primarily by the physical environment was rejected ni didame jechuudha gartee inni kun gartee environmental determinism kun bara 1950tti ni didame eenyu dhufee jechuudha environmental possibilisms warra ni danda'aman ilmi namaa naannoo isaa irratti gartee dhiibbaa godhuu kan jiru jechuudha kanaaf environmental possibilisms is the theory that is assert the people can adapt to the diverse environment conditions and they choose from many alternative possibility to despite this is limitations that is the environment's process ja kana jechuun environment determinism yookaan gartee theory warra determinism dha kun akka inni jiru that assert of the people can be adapt godhu danda'a ilmi namaa gartee naannootti madaquu danda'a environment conditions can choose filachuu danda'a ilmi namaa from many alternative possibility karaa hedduudhaan ni danda'a waan hundaa'u this is despite to the limitations that is the environment process irratti yookaan gartee ilma namaatiitu gartee filatee akka dhiibbaa irratti taatuuf gartee akka naannoon uumama jijjiiramtu godha malee naannoon humaa naman gootu possibilism ni danda'ama jaanii bari it is the opposed environment naannoo irratti dhiibbaa godhuun determinisms kanaaf gartee possibilisms is opposed godhan jechuudha warri danda'ama jiru kun gartee opposed godhan ni faalleessan gartee environmental determinism kana yaanni keessan kufaadha jechuudhaan faalleessan possibilisms is doctorians warri possibilism dha maal jaan it is claims of the human beings have been capable ilmi namaa dandeettii qaba to choose filachuu irratti between range of the possible response gaafii deebisuu yookaan gartee wanta gartee naannoo irratti gartee physical condition irratti environment irratti haala naannoon gaafateen gartee gaafii deebisuu fi qaba jechuudha ilmi namaa master of the environment jechuudha lafa kaanii jechuudha therefore is the degree of the influence of the natural resource kanaaf ilmi namaa degree dha qaba yookaan dandeettii qaba influence godhuudhaaf gartee dhiibbaa irra godhuudhaaf qabeenya uumamaa irratti declines within the increasing modernization and the technological advancement fayyadamuudhaan gartee haala teknooloojii modernii fayyadamuudhaan ilmi namaa gartee naannoo irratti dhiibbaa godhuu danda'a waan taateef naannoon dhiibbaa namarratti hin gootu jechuun environmental determinism jeqanii dhorkanii jechuudha oppose godhanii jechuudha human environment relationship refers to the interactions of human beings have within the environment human environment jechuun kan gartee ilmi namaa naannoo fi hariiroon ilma namaa jidduu jiru maal nu garsiisa interaction nu garsiisa yookaan wal fudhannaa nu garsiisa yookaan interdependency yookaan walirratti hidhamuu ilma namaa nu garsiisa human being have within the environment hariiroo ilmi namaa naannoo wajji qabu nu garsiisa human being is cannot survive without the same from the interactions within the environment ilmi namaa jiraachuu hin danda'u cannot survive jiraachuu maa hin danda'u gonkumaa addunyaa tanarratti without the same interaction yookaan gartee naannoo irratti yoo hirkachuu baate waan barbaadu naannoo irraa harkachuu yoo ni baate ilmi namaa within the environment naannoo wajjin hariiroo yoo qabaachuu baate ilmi namaa jiraachuu hin danda'u the interactions understood haalli kun gartee wal fudhannaan kun akka itti hubatamu ways of the people is adapted to the modifying the environment there are three types of the human environment interactions haala kanaan gartee karaa kanaan bal'isanii lafa kaanii interaction fi yookaan wal fudhannaa naannoo uumamaatii fi ilma namaa jidduu jiru karaa sadii ilaalanii jechuudha those are karaan sadeen isaan laalanii gartee maali dependency modification fi adaptation dha dependency jechuun ilmi namaa naannoo irratti hirkataa naannoo irraa adda bahee jiraachuu hin danda'u modification jechuun ilmi namaa naannoo isaa fooyyessuu qaba adaptation jechuun ilmi namaa environment itti yookaan naannootti madaquu qaba jechuudhaan lafa kaanii jechuudha dependency haalallummaa dependency of the environment namni naannoo irratti hirkachuu yookaan gartee naannoo irraa waan barbaadu yookaan basic need wantoota jireenyaaf isaan barbaachisan basic need wantoota jennu wantoota sadeen gurguddoo nyaata uffataa fi mana keessa jiraannu jechuudha kanaaf gartee isaan kun hundinuu naannoo irraa argaman waan taateef naannoo irratti hirkachuu qaba every living thing is ilmi namaa kamiyyuu on the earth dependent on the environment lafa gartee addunyaa tanarratti hirkatee ilmi namaa jiraata malee naannoo irraa alatti yookaan naannoo irraa gargar bahee yookaan naannoo irraa adda bahee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u the dependency of it is basically to obtain is essentially resource for the survival dependency kana wanni naannoo irratti hirkatuuf ilmi namaa it is obtain argachuudhaaf as source
essentially resource qabeenyota barbaachisoo ta'an survive kan ittiin jiraatu argachuudhaaf jecha ilmi namaa naannoo irratti harkata. Therefore human being is depend ilmi namaa naannoo irratti hirkata on the environment such as air qilleensa naannoo irraa harkata, water bishaan naannoo irraa harkata, foods shelter yookaan dawwanii fi nyaata, shelter foods soorata akkasumatti shelter iddoo dahoo yookaan mana jireenyaatis ilmi namaa maali naannoo irraa harkata waan taateef depend ta'eet ilmi namaa naannoo irratti hirkatee jiraata jechuudhaan jarri kun lafa kaan food soorata yoonii furanne amma without food ilmi namaa gartee life would not exist hin jiru jechuudha jireenyi tokkollee hin jiru jechuudha maaliin alatti soorataan alatti the environment is proved food environmentiin gartee proof gooti yookaan gartee nuuf kanniti yookaan ni arganna environmentii teenyarraa yookaan naannoo teenyarraa jechuudha grows maal arganna jechuudha plants grows from the soils akkasumatti gartee environment is proved food soorata nuuf kanniti naannoon gartee maal godhuudhaan biqiltoota guddisuudhaan jechuudha biyyeerraa kanaaf plants akkasumatti biqiltoonni grow from the soil biyyeerraa guddatanii are also the gartee eaten by the creations of animal bineeldota kanneen nuti nyaannu kanneen akka gootii kanneen akka gartee re'eedhaa fi hoolaatiin kanneen akka horiitiin cattles which are the considering food of the humans being ta'aniiti isaan kunis jiraatanii jechuudha kanaaf gartee ilmi namaa naannoo irratti hirkatee naannoo irraa soorata harkataa jechuudha water bishaanis ilmi namaa naannoo irraa harkata this is the element of the life inni kunis elementii yookaan gartee jireenyaa keessaa tokko without which is things wanti takka illee would died ni duuti bishaan alatti without which all things isaan malatti bishaanin alatti namni takka illee yookaan jireenyi tokko illee yookaan wanti takka illee thingisiin takka illee jiraachuu hin dandeessu ni duuti jechuudha kanaaf the environment is proved environment nuuf milkeessite yookaan this is element of the variation ways karaa adda addaatiin bishaan nu dhiyeessite naannoon rain bifa roobaatiin river bifa laggeeniitiin akkasumatti lakes bifa haroowwaniitii fi ocean bifa garbaatiin naannoo irraa harkannaa jechuudha human beings use water ilmi namaa naannoo tanatti yookaan bishaan kanatti ni fayyadama from drinking dhugaatiidhaaf washing waatti miicachuudhaaf irrigation jallisiidhaaf akkasumatti gartee power energy yookaan gartee maddoota anniisaa elektirikii fi maddoota adda addaa irraa fayyadamuudhaaf ilmi namaa naannoo irratti bishaan irratti hirkata kanaafuu naannoon bishaan qabdiin ilmi namaa naannoo irratti hirkataa jechuudhaan lafa kaanii jechuudha shelterii jira dahoo jechuudha some of the materialota adda addaa shelter kan jennu mana faa ta'uu danda'a dawwan adda addaa namni ijaarratu waan fedhaa haa taatu jechuudha tan keessa jiraatan used to the construction ni ijaarra including sandy horofaa fi akkasumatti gartee stone dhagaadhaan akkasumatti ni ijaarra akkasumatti trees gartee mukkeen ni ijaarra the environment has been gartee abundance of these raw materials sirritti gartee isaan kana qabdi naannoon gartee why human being is able to the building shelter kanarraa ka'uudhaan ilmi namaa gartee shelter yookaan daawwan isaanii ijaarrachuu danda'a waan taateef environmentiin wantoota kana hunda qabdi jechuudha kanatti aansee kan jiru kiloozidha huccuun without changing of the human being is would find it is the difficult copies of the harsh elements and the climate without huccuudha ammalatti namni tokko illee find gartee hin argamu jechuudha yookaan difficult jechuun jireenyi jiraachuun argamu jiraateen argamu yookaan ilmi namaa huccuudhaan alatti jechuudha maalirraa kan ka'e jechuudha harsh element haala qilleensa hamaa hundi to'achuu hin danda'u waan taateef jechuudha the environment is proved raw materialota meeshaawwan adda addaa dheedhii nuuf kennuudhaan naannoo irraa argachuudhaan kanneen akka gogaa bineensota kanneen akka kottoonii kanneen akka jibriidha jechuudha which is all are used nu fayyadan manufacturing huccuu warshaawwan keessatti akka kilooziin akka huccuun irraa hojjetamtuuf kan nu fayyadanidha jechuudha kanaaf barbaachisummaa qabdi jechuudha naannoon kanaaf environment is a natural environment haalli gartee moreover the natural environment is place is important gahee guddaa yookaan gumaacha guddaadha qaba qabeenyi uumamaa gartee maal keessatti economic activity yookaan gochawwan diinagdeeti keessatti haala misoomaa keessatti gumaacha guddaadha qabaa jechuudha kanaaf it is the contributions to including kanaaf directly and indirectly gartee gumaachi inni nuuf godhu kana jechuudha directly kan inni nuuf godhu it is provide the increasing raw material such as waterii faa akkasumatti gartee tibarii akkasumatti mineral that is are required nu barbaachisan it is poor for productions goods and survive meeshaawwan adda addaatiif tajaajila adda addaatiif kallattiidhaan nu barbaachisa directly gartee directly natural resourcein wantoota adda addaa irraa argachuudhaaf nu barbaachisa indirectly naannoon waan irraa arganna through the survive the proved the ecosystem yookaan gartee naannoo teenya eeguudhaaf carbon akkasumatti sequence and water purification qulqullinni bishaanii akka jiraatuuf managing gartee fluid risk galaanni akka naannoon akka galaana hin dhiqamne godhuudhaaf natural resourcein akkasumatti gartee nutrientiin akka saayikilii ta'u kan godhuudha jechuudha yookaan gartee akka deebi'ee lamadaas argamu kan maal jechuudha albuunni jechuudha lafa keessatti jechuudha kanaaf gartee therefore the environment is a vital environmentiin kanaafuu barbaachisummaa guddaadha qabdii jechuudha it is securing economic growth eeguudhaaf jechuudha guddina economiidhaa jechuudha
Iddina ikonoomii biyya takkaa jechuudha. Kanaafuu maal jennan by the providing natural resource akkasumatti gartee qabeenya uumamaa mirkaneessummaa keessatti gartee environmentiin baay'ee nu barbaachisti naannoon ta'e jechuudha. The provide is not just the prestige and the generations but also for futures generation dha jaa. Kanaafuu maal jennan the province of the north is just to present generations but also for future generation yookaan gartee iddoon gartee provision yookaan is not justice is present generation qofaafi miti but it is future generation dhaaf akka itti fufu godhu qabnaa jechuudha qabeenyi kun jechuudha. As a result of this is human being is extremely dependent. Kanaafuu ilmi namaa naannoo irratti extremely humnaa ol irratti hirkata jechuudha. Kaan ammoo maaltu jechuudha kanatti aansee modifications of the environment naannoo fooyyeessuu kan jedhu jechuudha. Humans is modifying ilmi namaa naannoo ni fooyyeessa. Ilmi namaa modify godha jechuudha. Naannoo isaa there is environment is negatively karaa negativii ta'een fooyyeessuu danda'a. Positively karaa positivii ta'een ilmi namaa naannoo isaa fooyyeessuu danda'a. The main purpose of the modifications faayidaan gartee ilmi namaa naannoo modify godhuudha. Fully is their needs waan barbaade hunda irraa argachuudhaaf jireenya isaatiif waan barbaade irraa argachuudhaaf ilmi namaa naannoo fooyyeessuu danda'a. Kanaafuu the modifications allowed haalli fooyyeensaa kun nuuf hayyama. Them is gartee maal nu fayyama the extract and the utilization of the natural resource jechuudha. Modifications allow to extractions maal godha jechuudha. Modification kun allows to the extraction yookaan gartee extract yookaan gartee utilization yookaan haala itti fayyadama qabeenya uumamaa san fooyyeessuudha jechuudha. Some of the modifications including karaawwan armaan gadii kanaan itti fayyadama keenya fooyyeessuu qabnaa jechuudha. Cutting down mukkeen muruudhaan forest and the increasing agricultural akkasumatti gartee lafa qonnaa babal'isuudhaan land among the grow more crops akkasumatti lafa gartee oomisha bal'aa irratti qotuudhaan gartee lafa fooyyeessuu danda'uu qabna. Inni kun maal jechuudha negatiivili karaa ittiin fooyyeessinu jechuudha jireenya keenya. Kun ammoo karaa negatiivii ta'edha jechuudha. Cutting down mukkeen muruun lafa qonnaa babal'isuun silaa gaarii miti garuu ammoo inni karaa negatiivii ta'een soorata ifii argachuuf jecha ni fooyyeessina jechuudha karaa kanaan. Kanaaf gartee constructions of the dams and the store waters of the hydroelectric gartee kana godhuun kun karaa positiividha. Construction addam hidha jaaruudhaan store godhuun kuusaawwan adda addaa gartee kuusuudhaan irrigeeshinii fi elektirikiidhaaf itti fayyadamuu jechuudha. Fuudiidhaaf illee itti fayyadamuu jechuudha. Akkasumatti drilling of the holes boolla gadi qotu jechuudha. In the ground extractions of oil gaasota adda addaa naturally lafa keessaa baasu kan jennuun kunis karaa negatiivii ta'een karaa ittiin fooyyeessinu keessa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf gartee human activity is lead to the modifications of the environment, especially as the numbers of the peoples in a country or regions increases, more food is needed to feed the people. Kanaafuu human activity gochaawwan yookaan dhala ilma namaa leads to the modification ni fooyyeessan jechuudha. Maal of the environment naannoo isaanii ni fooyyeessan, especially fakkeenyaaf numbers of the peoples lakkoofsi baay'ina uummataa in the country biyya takka keessa jiru or regions naannoo tokko jechuudha is increases maal godha jechuudha ni dabala jechuudha increase ta'a jechuudha. Kanaafuu more food ogguu nyaata gaa harkatee fi wanta isa barbaachisu ogguu harkatee lakkoofsi baay'ina uummataa ni dabala. This is in turn force of more people is utilization more natural resource for survival. Garuu wanni kunis wanni inni fidu maali haala kun haala qabeenya uumamaa irratti namni akka gaariitti akka fayyadamu taasisuu fida. Then humans cause of the impact on the environment ilmi namaa sababa gartee impact yookaan rakkoowwanis ta'uu ni danda'a jechuudha. Sababa kanaatiif sababa gartee nyaanni fooyyee ilmi namaa naannootti heddummateef rakkoon naannoo dhufuu dandeenya. Such as ways of the overpopulation lakkoofsi baay'ina uummataa daangaa dabruu danda'a. Population akkasumatti gartee polluting faalamni dhufuu danda'a. Burningiin adda addaa fossil fuelii gubuun gartee akkasumatti deforestation mukkeen ciruun dhufuu danda'a. Changes like of those is have the trigger climate change yookaan jijjiiramni qilleensaa dhufuu danda'a jechuudha. Sababa lakkoofsi baay'ina uummataa dabalee mukkeen ciree fossil fuelii fayyadamee pollutionii fi faalama adda addaa naannoo irra fideef qilleensi jijjiiramuu danda'a. Soiliin dhiqamuu dandeessi. Akkasumatti gartee poor air quality qulqullinni haala qilleensaa dhabamuu danda'a. And akkasumatti gartee drinkable waters bishaan dhugaatiidhaaf hin taane lafarra guutuu danda'anii jechuudha. Bishaan dhugaatii hin taane argamuu danda'an. Kanaafuu on the
contrary the environment is also the case of the negatively impact of the livelihood of the past kanaafu gartee inni kun maal fida jechuudha negatively impact dhiibbaa gartee sirrii hin taane naannoo irratti akka dhufu godha natural climate gartee haalli qilleensaa like flooding galaanni jechuudha yookaan lolaawwan adda addaa akka dhufan droughtiin hongeen akka dhuftu world fairing ibiddi bosonaa earthquaking kanneen akkanaa kun tsunami fi kun naturalidha jechuudha karaa uumamaatiin naannoo irratti dhiibbaa kan godhuu danda'an galaanninis droughtiinis wild firenis earthquakeenis tsunami tan jennuun volkaanonis jechuudha akkasumatti a few example yookaan gartee negatively impact kan godhan naannoo irratti karaa negativii ta'e warreen naannoo irratti dhiibbaa gochuu danda'an warreen akka droughtii kanneen akka kanaa isaan kanaa jechuudhaan tarrisee jechuudha consequently those negatively impact fiduu danda'an jechuudha environment irratti karaa negativii ta'een dhiibbaa irra fiduu danda'an large scales of the migration yookaan imaluu yookaan buqqeensa uummataa naannoo takkatti fiduu danda'anii du'allee fiduu danda'anii jechuudha. Kanaaf humans also who have maal godhuu qaba jechuudha positive effect of the environment karaa positive ta'een naannoo isaa fayyadamuu qaba bu'aa argamsiisuu qaba. Some of the human activity karaan ilmi namaa gartee ittiin fayyadamu kunis bringing to the positive change jijjiirama environment irratti gartee jijjiirama fiduu qaba jijjiirama karaa positive ta'een. For example fakkeenyaaf through the afforestation mukaan fadhaabuudhaan and the conservations akkasumatti eegumsa godhuudhaan humans have the greatly contributed to the functions of the environment gocha yookaan hojii toltummaa olii toltummaa yookaan gartee contribution yookaan function naannoo keessatti ilmi namaa maal ta'uu qaba akka gaariitti irratti hirmaachuu qaba thus is humans can be contribute to the better air quality kanaaf yeroo kanatti ilmi namaa quality yookaan haala qilleensa gaarii ta'e argachuudhaaf and akkasumatti makes to efforts and reducing xiqqeessuudhaan the levels of the carbon dioxide gartee haala qilleensa keessa jiru in atmosphere keessa xiqqeessuudhaan and akkasumatti gartee the protect gartee engaging species jajjabeessuudhaan gartee naannoo ifii karaa positive ta'een eeguu qabna jechuudha karaa negative dhiisuu qabna bakka karaa positive ta'een mukkeen dhaabuudhaan akkasumatti gartee naannoo teenya conservation godhuudhaan qulqullina adda addaa eeguudhaan akkasumatti gartee human contribution wantoota adda addaa reduce of the carbon dioxide gartee qilleensa keessa jiru keessaa xiqqeessuudhaan biqiltuu gartee dhaabuudhaan haala itti fayyadamnaa keenya irratti qulqullina naannoo keessatti jiraachuudhaan gartee kanaan karaa positive ta'een naannoo keenya fooyyeessuu dandeenya kan jechuudha kanatti aansee kan jiru immoo the adaptations to the environment kan jechuudha how to the adapt pupils to environment ilmi namaa akkamitti naannoo isaatti maadaaqa kan jiru laallaa jechuudha kana aansee paartii lammaffaa keenya irratti jechuudha arraaf asumatti waliin handhaabnu taankii isiniin jaaladha nagaannaa tura gartee yaada keessan akkuma koomentii galannaa barreessu jirtanitti itti fufaadha I love you barattoota kiyya galatoomaan isiniin jaalladha